waan nuti isinii dhiyeessinu guutuu isaa nu hordofaa isiniin jenna. Dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan naannoo Tigraay humnoonni garee Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamuu fi tan garee Obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamtu yeroo muraasa baatiiwwan muraasa dabran wal dhabuudhaan wal himachaa turan. Kanarraa kan ka'e guyyaa kaleessaa Dabratsiyoon Gabramikaa'el akka baqatee gartee Finfinnee seene himama. Inni garuu jecha kana ni haalee an Dr. Abiy Ahmadiitu na yaamee gara Finfinnee dhufe malee baqadhee hin dhufne jedhe. Ibsa inni garuu akka himetti fi akka BBC'n gabaasetti ambaasiiwwan Finfinnee jiran ibsa kennuudhaaf kan hin dhufe jechuun himee ture. Walumaanume waa'ee isaanii kana waliin haa dhaggeeffannu. Mootummaan Itoophiyaa garee TPLF tokko humnoota alaa biyyattii morma waliin hidhataa fi walta'iinsa kan qaban jechuu yeroo jalqabaatiif himate. As duran himanne isaanumaatu wal himataa ture jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Geetahuun Ximooteewos kana kan jedhan magaalaa Finfinnee keessatti wayita pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa waliin haala naannicha keessa jiru ilaalchuun dippiloomaatotaaf ibsa kennanidha. Ministeerichi himnaan dhimma kanaa fi kan biraa gareen TPLF tokko irratti wayita dhiheessa walitti dhufeenyi jechuun kun humna alaa kam waliin kan jedhan maqaa hin dhoofne. Waldhabdeen aangoo TPLF gidduutti uumamee cimuudhaan wayita baatiiwwan darban keessa gareen TPLF hin durfamu dhaabbatichaatiin durfamu Eertiraa waliin walitti dhufeenya taasisaa jiraachuu kaasuudhaan irratti deddeebiin himataa ture. Obbo Geetaachoo Raddaa kanaan dura ibsa kennaniin aangawoonni waraanaa fi siyaasaa tokko Eertiraa waliin walitti dhufeenya taasisaa jiru jechuun himachuun isaa ni yaadatama. Gareen Dabratsiyooniin durfamu garuu himannaa irratti dhiyaataa jiru kana irra deddeebiin mormanii jiran. Dippiloomaatonni teessumanni isaanii Finfinnee ta'e ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaatii fi gareen TPLF tokkotti humnoonni alaa waliin walitti dhufeenya uummachuu alattis walitti bu'iinsa kaasuudhaan yaalii taasisaa jiraachuu himaniiran. Ministeerri dhimma alaa Geetahuun Ximooteewos mootummaanis haala naannoo Tigraay mudate itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kaasuudhaan gareen TPLF fi humna fayyadamuun ifatti mootummaa yeroo diiguuf yaalaa jiraachuu eeranii jiru. Kunis baatiiwwan dhiyeenya as muddama naannoo Tigraay mudate ilaalchisuun ibsa ifatti mootummaan giddugaleessaa kan jalqabaati. Mootummaan baatiiwwan muraasa darban aangawoota adda bilisa baasaa Tigraay fi keessatti mudatee wal himannaan bira darbuudhaan haala meeshaa waraanaatiin deeggarame sadarkaa dhaabbilee bulchiinsa to'achuurra gaheera. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu mootummaan bulchiinsa yeroo naannicha kaasuudhaan itti gaafatamummaa mataa isaa mudachuu eegale. Hawaasni dippiloomaasiif ibsa kennan kan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geetahuun hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa hanqinoota qabaatus mootummaan federaalaa guutumaan guututti hojiirra oolchuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuu ibsuun aanga'aan kun miidiyaalee biyya keessatti gabaasee jira. Kana waan ta'eef waliigaltee nageenya Pirootooriyaa hojiitti hiikuudhaan
bulchiinsa yeroo ce'umsaa hawaasa idila addunyaa waliin wal ta'uun hojjannaa jedhan. Kaayyoo waliigaltee nagaya Pirootooriyaa tokko dhukaasa dhaabuu ta'uu kan hime ministeerri mootummaa waan amma Tigraay keessa ta'ee jiraachuu hordofaa jiraachuu himan. Gamtaan Afrikaa Koomishinii Siyaasaa Nageenyaa fi Tasgabbii Ambaasaadder Boonkolee Adiyooy gama isaatiin haala naannoo Tigraay keessa jiru karaa nagaatiin akka furuu hunduu carraaqqii godhuu qabaa jedhe. Gamtaan Afrikaa rakkicha karaa nagaatiin furuuf carraaqqii taasifamuuf deeggarsa barbaachisaa akka taasisu miidiyaa biyya keessaa gabaasanii jiru. Waltajjiin haala yeroo naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru hawaasni idila addunyaa ibsa baasuuf qophaa'e. Kanarratti Dr. Geetahuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ce'umsa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dippiloomaatota Itoophiyaa garaagaraatti argamanii jiru. Ameerikaa, Biriitaaniyaa fi biyyoota Awurooppaa muddamni garee TPLF lamaan kan obbo Geetaachoo Raddaa fi obbo Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu gidduutti uumameen naannicha yaaddoo keessa galchaa jiraachuu karaa mariin akka furamuu qabu waamicha taasisanii jiru. Biyyoonni lixaa kanneen ibsa waloo karaa ambaasiiwwan isaaniitiin kamisa baasaniin muddamni waliigalteeffannaa amma naannichatti mul'atu kun gara walitti bu'iinsaatti deebi'uu hin qabu jedhan. Muddama kaaba Itoophiyaatti hammaachaa jiru hordofaa jiraachuun kan jedhan ambaasiiwwan kunneen hordofaa jira kan jedhan ambaasiiwwan kun qaamolee hunduu waliigaltee Pirootooriyaa kabajuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu sadaasa 2022 taasifame guutummaatti akka deeggaru irratti deebiin ni mirkaneessina jedhan ibsa waloo kanaan. Jarman, Faransi, Niwuzilaand, Noorweey, Iswiidin, Jaappaan, Switzerland, Speen, Xaaliyaan, Aayilaand biyyoonni 24 yaaddoo qaban ibsa baasanii jiru jedhan. Galatoomaa jaallattootaa fi hordoftoota keenya.